Hayyee hordoftoota koo nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii isiniin jechuu barbaada isinirraa badeen jira. Jalqabaa wanti jechuu barbaadu obboleettii keenya biyya hambaa keessatti gaa maatii birallee jirti ka'umas ta'u haadha bira. Haa ta'u malee akka tasaa balaa tasaatiin wanta namni yaanneen daqiiqaa fi sekondii keessatti tasa lubbuu ishii darbee fi waaqayyoon jannata ishee galchuu jechuu barbaada akka amantii kootitti. Egaa lubbuun gaafa baatu hin beekani, gaafa dhalattus hin beekan, gaafa baatus hin beekani. Garuu wanti nama badeessu as keessatti waan tokko jechuu kan hin barbaadu namni akka tasaa yeroo du'u madaansaa sulfaataadha. Bakka yaanni sammuu keessan keessa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudha fi dhugaa nan hojjedha viidiyoo jedhee cannaqe. Mucayyoo kana karaa yuutuubii komentii yeroo baay'ee naa kenniti nan dubbisa. Haashtaagillee mata duree yuutuubii kootiin na fayyadama maqaa ishii yeroo baay'ee jechuudha. Yaadallee tokko naa kenniti turte baqaani dhugaan isiniin jedha. Hin argine gaafa sanaan onlaayinii irraan turre iddoo ta'e dhufee baqa akka tasaa namni natti hime jechuudha. Baqa hayaat lamaayyuu kan hin beeku baqa waan ta'e hin ta'e dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Balaan kun immoo tokko lama miti waggaa 3 kanas mucaan tokko Dubaayitti akkasumatti gubatteetti. Duutee baddeetti jechuudha mucaan kun. Namni baay'een mucayyoo tokkollee sheerisni gochuu danda'a dhugaa waaqa ibiddaan gubattee jirti garuu baay'ee gubatte ishiin amma mucayyoon kun yaaduma waaqayyoon guyyaa boqonnaa ishiititti jedhee keessa fideef malee baay'eeyyuu miti jedhee yaada. Mucaashiin suni hammallee jirti waan ta'eef deebitee biyya arabaallee dhaqxe waan ta'eef baay'ee gubatte mucayyoon sun. Garuu jirti kunuu deebitee hojjechaa jirti biyyaan baatte jechuudha. Yeroo tokko waan xinnoodhaan akka bannu baruu bakka nuti maal akka ta'e namni biyya lafaa namni foonii maal akka ta'e hubachuu nuti kan qabnu jechuudha. Nun daqiiqaa tokkotti walgan namni boruuf ta'a jiran daqiiqaa tokkotti bada feenan dhufnaan karaa waaqayyoo. Baay'ee tokkoon gaddee dhugaa waaqayyoo isinitti dubbachuudhaaf amalli ishiillee gaarii turte obboleettii faana yuutuubiin hojjetti beektu mucayyoo Kifaayaa sana faana. Baqa baay'ee tokko amma kana eessa jedhanii miti amantii ishii irratti illee namni tokko mee amantii qabu yookiin dhugumaan waan barate tokko dubbata jechuun waan amantii isaarraa barate. Yeroo baay'ee waa'ee amantii ishiillee dubbatti waa gaarii tokko irraa dhaga'ama jechuudha. Ammuma fedhee yoo ta'e jechuudha. Duuti ishii immoo akka tasaan naa ta'u waa'ee amantii ishii ifa irratti yeroo baay'ee dubbatti yeroo baay'ee jechuudha. Egaa du'a jechuun isa kana ammuma jirrutti immoo wal qorra ammuma jirrutti immoo wal kuffisuuf wal balleessuuf deemna argitani. Dhufnaan ishuma kana jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen tokko immoo viidiyoo hojjetu har'a kaleessas durallee jijjiira waa'ee buttaa gaazii akkamitti akka fayyadamanii bargit akka namni miidiyaa irratti haasa'u miti abadan. Amma namni tokko qinqiniin iddoo ija ishii iftu sana keessa yoo bu'ee inni yoo utaalu maal gaazii dabbaan nalaa dho'ee minaamin innalaa yoo dho'ee sin gubu kana bara ibiddin qabanne taanaan innalaa sin gubu. Maanna dabbaa sana yeroo saaxanii inni waan tokko ina fuufamee qilleensarra badee waan ta'e ta'ama yookiis ukkamsa malee gaaziin sunumaa sin godhu. Rakkinni gaazii maal akka ta'e hubadha. Rakkinni gaazii yeroo hundumaa of eeguu kan qabda. Namoonni tokko yeroo raftan cheekin goone yeroo maal akkasii miti dubbichi. Inni akkanatti namatti taalu akkasii miti dubbiin. Inni kaan ija ishii keessa duuduu of ukkaamsee achi akkas ta'ee xinnoo turee namatti dho'a yookiin salaan cufne yookiin isa keessa gaaziin dho'ee nama gube kan jedhamu
Okay, gaaziin dho'eeti nama gube kan jedhamu yookiin mana gube kan jedhamu gaaziin dho'eeti kan jedhamu iddootti hojjennu sana ija jira miti kan saaqamu iddoo sana gaaziin immoo dabbaan guutuun ala jiru cufaa yoo ta'e numti kun saaqaa ta'es rakkina qabu. Rakkinni keenya maalinni seetanii yoo isa keessa isatti hojjennu saaqnee isa saaqnee irraanfannee isaa ta'u beeknee isa saaqnee dhiifnee dhufneeti isa halaa dabbaa saaqnaa jechuudha. Yeroo asii saaqnu mana keessaa afuufamaa jira gaaziin kana baraa. Ilaa otoo isa dabbaa isa gaazii baatu in saaqin dura isa mana keessa isa stoofii ija isaa saaqna namni tokko tokko. Irraanfannee isaa ta'u isa saaqneeti isa halaa saaquu dhaqna namoonni tokko tokko. Achittiidha rakkinni kan dhaqu. Isa mana keessaa isatti hojjennu saaqnee ija tokko isaa ta'u lama isaa ta'u saaqnee baanee isa sana ammoo iddoo jiru yeroo saaqnu achi kallattumaan afuufama afuurri qilleensi gaazii ba'aa jira iddootti hojjennu sana waan ija itti hojjennu sana keessa. Yeroo dhandhee ibiddatti lukkufnu gaaziin duraan faca'ee afuufamee qilleensaan ijaan mul'atu qilleensaan faca'ee waan jiruuf yeroo nuti asii kibriitii waan sana caarru gaaziin duraanii bal jedhee nutti utaalaa jechuudha kana bara. Tokkicha immoo gaaziin bal jennee utaallaan hin dhaabbatu. Ilaa amma fakkeenya iddootti hojjettanii cuftanii otoo isa sana dhaamsaas cufaas saaqas haa ta'u humaayyuu isin hin godhun. Rakkinni iddoo kamii iddootti hojjennu saaqnee dhaqnee isa halaa yeroo saaqnu achi gaaziin yaa'aa jira. Yaa'aa jira. Mana keessa kan nuti hojjennu yaa'aa jira. Mana keessa gaaziin guute. Yeroo dhandhee ibidda lokkoofnu inni duraan qilleensa ta'e mana keessa naanna'e sun bal jedhaa jechuudha. Nu qabataa jechuudha. Sababni gaaziin ittiin nama gubee, nama balleessu, namarras, manarras, lubbuu namarras ga'u sababa kanaadha. Malee oomni jaanyuu keessa bu'eedha. Qinqiniin nuti hojjennu iddoo jashii iddoo gaaziirra bu'eedha. Yookiin immoo gaazii alaa saaqneedha. Mana keessi cufaa ta'ee alaa iddoo dabbaa guddaa saaqneedha. Hin dho'u gaaziin. Lammaffaallee rakkina kan qabu yoo citeedha. Wadaroon lamaan oveniitti dhaquu fi gaazirraas dhaqu yoo cite qilleensichi afuufamaa yaa'aa ture. Isin dhuftanii ibiddannaa lokkooftan bal isinitti jira. Innis isa tokkodha. Yoo cite. Yaa iddoon taane yoo keessaan naanna'ee yoo jiraate toon beekin guyyootaan booda cituu danda'a. Yookiin hantuunni illee yookiin waan ta'e tasa muruu danda'a. Isa iddoo sirrii kaa'uu qabdu wadaroo isaa qaxxitaa kaa'uu qabdu. Fooliinis immoo isinitti dhufa inni akkasii jechuudha. Inni akkasii fooliin isinitti dhufa. Rakkinni guddaa yeroo hundumaa kan yeroo baay'ee namatti dhufu dura mana iddootti hojjennu saaqnaadha. Bakka isatu balaa guddaa qaba. Dura iddootti hojjennu saaqneeti isa halaasa isa guddaa saaquudhaan yeroo sana naasa saaqneen sun afuufamaa jira mana keessa. Dhaqnee gaaziitti eenyutti lokkoofna kibriitii mannaanyuu isaatti lokkoofna inni bal jedheera jechuudha. Amma isa hantuunnaa nyaatu yookiin waan ta'e yaakutu kirrii wadaroo asii achi walitti ijjatu sana yoo waakute shittaan isaasitti dhufaa ilaaluu dandeessaa gaazii waan ba'uuf. Gizee tokkoon daqiiqaa tokkotti waan hin cinneef isa beekuu dandeenya. Kanaaf wanti ovanii sana cufee yookiin iddoo iftuu cuccufee minaaminaadhaan gaaziin rakkina hin uumu. Alaa dabbaa guutuu saaqxaniidhaan rakkina hin uumu. Rakkina guddaa kan uumu iddootti hojjennu saaqnee yoo dhiifne achii dhufnee immoo isa kana cufnee kan jirru yoo ta'e duraan cufamee yoo jiraate saaqnee ayiliidhaan achi dhaqeera achi afuufamee jira. Dhandheet immoo nuti iddoo kibriitiitti carraa yeroo sana qilleensa waan ta'eef nutti utaala jechuudha. Rakkinni gaazii kana yeroo baay'ee humnaanis amma tokko saaquu kanaadha. Egaa waaqayyoon nu haa eegu. Waaqayyoon nu haa eegu. Namni of eegi gonkumaa yoo hin danda'u jechuudha. Eessumaa waanuma kamirraayyuu namni of eegee hin danda'u. Waaqayyoon garuu eegadha. Yoommoo guyyaa keessanii jedhame yaadaayyuu guyyaan dhalatamus guyyaan du'amus hin beekamus hin jedheera. Baraaf ishii kanaaf immoo yeroo ishii kana akkasumaanidha. Daqiiqaa ishii amma sekoondii ishii amma keessa jirruun ala sittaantu wanti beeknu hin jiru. Kanaaf
Video irratti hojjechuu baay'ee tokko na surureen zimmi jedhee ture dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha. Kanaaf waaqayyo hundumaayyuu beekadha kadhadha iddoo jirtanitti gaarummaa kee jala nu oolchi jedhaati nu eegi jedhaati isheedhaaf immoo waaqayyoon kadhadha. Lammata immoo obboleessi keenya tokko viidiyoo ishii yeroo isheen sagalee xiqqoo wayii dubbattu namni wayii haasofsiisee waraabaa jiru yaw morma isheetii holli yookiin immoo harki lamaan kan mul'atu sana adaraa waaqayyoo balleessaa isiniin jedhe namni sun waan ta'eef warri duraan poosti gootan dhaqaatii balleessaa. Viidiyoo hunduma balleessaa jechuu otoo hin taane obboleessi sun kan waaqayyoodhaan isin waame viidiyoo qaamni ishii mul'atu sana balleessaa musliimas waan taateef hin barbaachisu isaadha balleessaa kan jedhu kan illee gaafii gaafataa viidiyoo wayii waraabee mucaan jechuudha too maan ta'ini jechuun otoo hin du'in jechuudha. Kanaaf warri dhageessan warri duraan poosti gootanii jirtan dhaqaatii viidiyoo dileet godha. Beqa kanuma jechuun waan amma kana adaraa waaqayyoo jedhee isin kadhatu hin qabu. Boolla ishiin keessa awwaalamtu keessa dhaabateet isin kadhatee jira. Kanaaf balleessaa. Dura naasuudhaan isaa ta'uu beekanis otoo hin beekne viidiyoo sana poosti godhanii waan ta'eef warri immoo wal harkaa fuutanii dabarsitanii eewu jettan balleessaan isiniin jedha. Iddoo jirtanitti waaqayyoon keessan immoo kadhadhaa jabeessatii duuti homaa jechuu miti eenyumtuu beenuma du'aan bar namni hafu tokko illee hin jiru garuu baqa inni akkanaa tokko yeroo tokko namatti dhaga'ama yeroo tokko baay'ee namatti ulfaata dhugaa baay'ee cirrana ta'e guyyaa sadan kana irratti illee viidiyoo akka namatti hojjedha jedhee maal jedhee nan uffisiise. Amma ni la viidiyoo tokko gadi dhiise dhugaa dubbachuudha otoon kana waraabaa hin jiraatin dura jechuudha. Inni akkasii waaqayyoon nu faana ta'u dhugaa waaqayyoon nu faana ta'u haala kam keessattuu waaqayyoon nu faana ta'u. Bargite waaqayyoon sila nu faana hin ta'aniif miti namni kan akka tasaduu namni tokko baqa murteessuu hin dandeenyu waan akkanaa seexanas jechuu hin dandeessu waaqas jechuu hin dandeessu. Tarii waaqayyoo baqa yeroo ishiitiif akkaataa ishiitti duutu kanaadha carraan ishii jechuu danda'a. Yeroo tokko immoo mul'ata ishee argee seexannis karaa kanaan miidhuu danda'a. Hundaafuu murtoo waaqayyoo harka jira. Isheedhaaf lubbuun ishee jannata haa seenuun isiniin jedha. Maatii isheef immoo jajjabinaa sumaani akkasii isiniin jechuu barbaada baay'ee.